fayyaa keessanii akkam jirtu? Ani Daraara Taaffisaadha. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu flaashii bootable gochuu kan jedhudha. Flaashii keenya bootable gochuun maalidha? Maaliif nu fayyada? Akkamittiinis bootable goona kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Isa dura garuu viidiyoo yeroo yerootti gadhiisnu akka isin bira ga'uu fi YouTube channel keenya subscribe gochuu fi hiriyootaaf maatii keessaniif share gochuu akka hin daganne isiniin jechuun barbaada. Waggoota muraasaas teeknooloojiin akkuma jijjiirama hedduu fidaa deemeen kompiitaroota keessumaatii laaptooppoota yeroo kana gabaatti bahaa jiran hamma isaanii yookaan saayizii isaanii xiqqeessuuf jecha qaamota isaanii muraasa teeknooloojii haaraadhaan bakka buusuu fi warra kaan ammoo irraatii hambisaa deemuun mul'ataa jira. Haaluma kanaan akkuma argitan dura laaptooppootni piroojeektarii waliin kan ittiin wal argan VGA poortii akka hafu taasisuudhaan gara HDMI poortii isa ammayyaatti jijjiirameera. Dabalata wanti baay'ee murteessaa ta'e tokko kan laaptooppii keenya irratti ittiin CD dubbisnu CD roomii jedhamu akka hafu taasisamaa jira. Kun ammoo rakkoo kan biraa qabatee dhufe. Rakkoon kunis gaafa laaptooppii keenya formaat gochuuf jennu yookaan ammoo operating systemii haaraa fe'uuf jennu dura DVD irraatii boot goona. Amma laaptooppootni haaraan kun sababa CD hin fudhanneef dirqama flaashii fayyadamna jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee operating systemii Windows 7, 8 fi 10 kamis ta'e akkasumaan USB irratti koppii goonee miti kan formaat goonu. Yoo akkana goone hin hojjetu. Kanaaf bootable goona jechuudha. Bootable gochuu jechuun flaashii keenya irraatii wantoota qabnu hunda bakka biraatti koppii godhannee sooftiweerii flaashii ittiin bootable godhanii flaashii keenya akka CD'tti akka kompiitarri dubbisu gochuu jechuudha. Akkaataa ittiin bootable goonu tartiibaan waliin ilaaluuf jalqaba flaashii hamma GB 8 qabachuu danda'u qopheeffachuu qabna. Ittaansuudhaan flaashiin keenya waan formaat ta'uuf achirraatii waan qabnu gara waan biraatti dabarfachuu qabna. Ittaansuudhaan sooftiweerii Rufus jedhamu daawunlood godhachuu qabdu. Kan biraan operating systemii fakkeenyaaf Windows 10 fe'uuf jettu taanaan Windows 10 kana qopheeffachuu qabdu. Akkan sila isinitti himuuf yaale wanta sadii nu barbaachisa jedheera. Tokko operating systemiidha qopheeffanneerra. Kan biraan sooftiweerii ittiin bootable goonudha. Sadaffaan flaashiidha jechuudha. Erga kana sadan qopheeffannee booda sooftiweerii ittiin bootable goonu kana double click irratti gochuudhaan jalqabsiisna. Sooftiweerii kanarraatii filannoolee dhufan keessaa jalqabarra kan jiru ofiisaa flaashii nuni kompiitara keenya wajjin wal qabsiisnee jirru filateera sirriima flaashii kanadha. Ittaansuudhaan select jechuudhaan bakka operating systemiin keenya jiru desktop irra dhufnee operating systemii sana ISO dhaan isa jiru kana filachuudhaan open kan jedhu irratti cuqaasna. Ittaansee warra jiran kana akka jiranitti dhiisnee darbina. Partition scheme kan jedhu kana MBR ta'uun qabu GPT kan jedhu filanna. Warri kaan akkuma jiranitti maqaa kan biraa laachuu fi dandeenya flaashii kanaaf garuu akkuma jirutti dhiisnee darbuu dandeenya. Dhumarratti start jechuudhaan eegna jechuudha. Kan inni natti argisiisaa jiru kuni flaashiin kee formaat ta'uuf jedha gatii ta'ee fi wanta achirraa qabdu yoo qabaatteef flaashii kanarra wanti jiru hundumtuun bada kan jedhudha. Dura koppii godhadhee waan hin kaa'adheef haa badu jechuuf okay kan jedhu irratti hin cuqaasa. Sana booda yeroo dheeraa nu eegsisa jechuudha. Amma xumurutti eeguu qabna. Yeroo xinnoo erga eegnee booddee akkuma argitan dhumee jira. Dhumarratti close kan jedhu irratti cuqaasuudhaan cufnee ba'uu dandeenya. Akka flaashiin kun bootable ta'ee dhumee mirkaneeffachuuf this PC kan jedhu irratti double click gochuudhaan yoo dhuftanii ilaaltan mallattoo kana irratti argitu. Kana jechuun flaashiin kun bootable ta'eera. Dhaqnee kompiitara barbaanne wajjin wal qabsiisuudhaan kompiitara sana formaat gochuu dandeenya jechuudha. Xumurreerra.
Tolee viidiyoo kanarraa akka waa barattaniif hubattan abdii guddaa qabna. Chaanalii keenya subscribe gochuu fi viidiyoota keenya share gochuu hin dagatinaa jennaa. Ulfaadhaa horaa bulaa.